harka namaa ijaare keessa jiraatu jedha dhuguma osoo. Kanaafuu waan namoota dhuguma osoo. Okay, gobas kanaafuu waaqayyoon manneen namaa kana akka tokko keessa jiru miti. waaqayyo jedhe gaayuma jedhe gabas. Okay. Hayye Yesuus Kiristoos mana abbaa koo keessa maaltu jira jedhe? Mana iddoo baay'ee jira jedhe miti. Ani beeta qalaada baay'ee fudhadha. Qalaada namni takka fudhanna. Dhiisi kan akkasii nama akka wangeelaatti adeemu akka keenya jabeessee miti. Mana ni adeema jedha. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira jedhe isin qopheessuuf hin deema jedhee dhufeen isin fudhadha. Manni san nuuf qophaa'e moo waaqayyoof qophaa'e? Anaaf qophaa'e. Waaqayyoof hin qophoofne miti. Inni durumaan wajji jira miti. Maal qopheessan nama mana san keessa jira. Ulfina isaatii bakka isaaf ta'uu sana keessa jira. Waaqayyoon waan hundumaa gararraa jira miti. Waan hunda gararraa jechuun uumama hunda gararraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf qalama kana gartee kana qalama kana gararraa jechuun kanarra jiraate jechuudha. Kana ol jechuudha. Uumama waan ofii uumerra jiraatu waaqayyoon. Abbaaf yaa. So waan jedhe waaqayyoon mana gartee ofii qopheessan kanuuf qopheessan keessaa sin jiraatu mana harki namaa keessa qopheessee keessa jiraatu mi? Kan gurri namaa. Okay, gobas. Naa deebiste. Waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqaami. Yesuus Kiristoos waaqaami. Atu dubbatte maal na eedanarra. Akka teetu eeyuma jedhe ammanummaan haa dhageeniif akkuma ati dubbatte waaqa. Okay, Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin jireenya bara baraa keessa jiraatamu waaqummaa fi namummaan fissuma amlaakiin eega hin jiru naan jette amma. Kanaan dura sitti himee ture ayyaambas irra deebi'ee sitti himaa Yesuus Kiristoos suni eenyummaa namummaa isaatii giloorii isa jedhamu isa ulfina qabu. Isumaan deebi'ee biyya lafaa ufaa madaansaa biyya lafaa sin gaafanne jireenya bara baraa Yesuus Kiristoos ni seenamuun seenu. Mana isaatii eenyu to'ata? Mana isaatiin mana abbaa kootiiti jedhee bara. Maaree ilmi waaqayyoo ilma waaqayyooti. Waan sin jedhe bara ilmaa ta'u malee manni kun kan abbaa kiyyaati jedha malee ilmi kiyya mana kiyya hin jedhu bara. Afaan Oromoo jettu manni kun kan keeti malee kan isaatiin. Waan jedhe Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa keessa ni seenamuun seenu. Isatu namaaf kenna maal seena? Okay, hattuu lamaan wajjin jireenya bara baraa guyyuma sanirraa jannata seenee bakka biraatti faallaadha. Har'arraa jalqabee jedhanii mi? Na wajjinaan jannata seenta'edha. Okay, waaqayyoon jannata keessa hin jiraata? Si ol keessa jiraataa re? Hin jiraataa hin sin jedhe? Ay akkamitti waliin fa'amuma naan deebisne amma reefu waliin faalleessuun hin jiraatu hin jenne? Maaliif? Namoota 24 bineensota 4 guyyaa guyyaatti waaqayyoof sagadan gajje'anii ol je'anii yeroo uni deemnus akkuma kanaatti isaaf sagadan worshippii goona. Afaan eenyuun yoo jette immoo afaanuma Oromoo kanaan. Okay, gaafii bira anraan sirrachuu taala. Wanta ergamaa waaqayyoo Yoosefitti dhufeemi? Abjuudhaan itti dhufe moo kallattiin itti dhufe? Abjuutiin dhufe. Kallattiin itti dhufneemi? Kallattiin itti dhufe. Maal jedheen abjuudhaan yeroo itti dhufu? Yeroo lamatti dhufe beektaa Yoosefitti yeroo tokko. No, takkuma takka taanama abjuu san naan taanama abjuu san qofa. Micaa kana nama lubbuusaa barbaadutu jira. Micaa kana fuudhee gara Ijiptiitti haadha isaa wajjin deemee. Mucaan san kam? Yesuus Kiristoos. Okay, mucaa san. Eenyu biraatti dhufe ergamaan waaqayyoo? Abbaa biraa. Abbaan san waaqa miti? Boqol. Waaqayyo kam? Yesuus waaqa miti? Boqol. So Yesuus sumaatu ilma kana na fuudhiitiin naan deemi jedheeni? Akkasitti. Laalla akka jiru dhaggeeffatu. Filosoofii akkasii. No filosoofii miti. Okay, irraan sii deebi'a. Ergamaan waaqayyoo Yoosefitti dhufeemi? Eenyu biraa dhufe ergamaan waaqayyoo? Waaqa biraa.
waaqa kana biraa dhufe jechuudha dhaggeeffadhaa kuno. Laal kuni waaqa kun ergama waaqayyo Yoosef dhufe waaqayyoon kana biraa waaqayyo abbaa biraa dhufe ergama waaqayyo kun. Yoosef itti dhufe Yoosef kun. Kuni ilma kun amma kuni ilma. Garte ergama waaqayyo kun waaqayyo kana biraa dhufeeti. Yoosef kanaan ilma kana fuudhiiti deemi jedheen gara Gibxii miti. Kamare mirree kalaman biraan qabdu si ergu. Ni jira kun qalamni guutuudha dhiisi hin jira. Dhaggeeffadhu kuni waaqayyoodha kun ergama waaqayyooti kun Yoosefi kun Yesuusi. Ergamaan waaqayyo waaqa kana biraa dhufeeti Yoosef kanatti dhufe ilma kana fuudhi Yesuus gara Gibxii deemin jedheeni. Miti. Kana waaqayyo kanaatu garteef ergama waaqayyo kana ergee ilma kana fuudhi deemin jedheeni mi. Yesuusi miti kana gartee ergama waaqayyo erge miti. Abbaatu ergama waaqayyo. Kun abbaa kanaatu ergama kanaatu waaqayyo kanaatu ergama kana Yoosef biratti ergee ilma kana fuudhi deemin jedheeni mi. Ilmi kun waaqa. Inni moo ilmi kun ibbaaf ibba. Okay, isuma kanaan na fuudhi naan deemi jedheeni. No. Maal jechuun maalatu na'u? Maaliifi Yohaannis boqonnaa 3:16 waaqayyo biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa kenne. Ansan hin jenne eenyutu Yesuustu ergama waaqayyo kanaan Yoosef bira dhaqii ana kana fuudhi gara Gibxii deemi jedheeni. Abbaatu takka lakke jedhe. Abbaa kana jedhe malee kun hin jenneemi. Hin jenne. Abbaan kana ilma kana mucaa kana fuudhaa deemaan jedheeni mi. Mucaan kun waaqa. Ibbaaf ibba. Okay, mucaa kanaatu na fuudhi naan deemi jedheeni ergamaan Yoosefin. Hin jenne. Bitan deeni yookaan uummata abuu galee. Rakkina lakke. Rakkina qabu garteeni. Ati jirtu? Ajaa'iba wallahi. So maati hojjette irratti hojjenne argina. Herreegna kiyya qalamni kiyya kun guutaa guyyaadhaa dabalamaatuma dhufa duraan sillaasi sadii ture qalamni kiyya kun Yoosefiif ergama waaqayyootillee dabalee gana dabalama gana silleetti dabala qalama bira. Kalummaa fakkaatti waaqayyootti uumame sun nama miti qalamicha ustaas. Dabaluun suni baay'ee barbaachisaadha. Maaliif knowledge with the need more knowledge. Maaliif beektaa dhiigaaf hafuuraatti Yesuus kana bira ga'uu danda'a. Waasi gaafadha ammas. Waanuma na. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 nuu banime. Hin qabu wangeela boodaan fidadha. Akkasii. Har'a afaan uumaa jechuun waanuma ati amantu wangeela irraa taane mataa qabsiisansi jira. Waan inni jedhu siifii kan asirraa. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti Kiristoos akka ta'e Yerusaalem keessaa hin bayina amma ani humna siniif erguutti jedhe. Humna maali? Humni suni hafuura qulqulluudha. Yeroo sana wangeelaan fitaa qo'emma. Filime ikoota irraa boqotuun qabaarra. Ali akkam? Ali dubbadhu. Nagaa jirtaa fayyisaa? Koo sila mana tokkotti si argeen ture maqaa jijjiiratte. Ana miti nama biraati. Deemii sagalee kee kanarraa fudhachuu qabda ka. Namichi yoo dubbatu. Maalin beeknaa een jedhe isa? Acts chapter 1 verse 8. Ayyee maal jedheen? Bani iddoo Baabiliin dhufe evidensii barbaadame. Akkanuma jedhe afaan Oromooti quraana see ta'e miti. Akkasii Yerusaalem keessaatii amma humna